Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya jirra jirtu isiniin jechaadha. Warroonni jalatti argamtan guutuun keessan fayyaa keessanii obboleewwan kiyya jirra. Alhamdulillah. Obboleewwan kiyya warroonni jalatti argamtan guutuun keessan har'allee deebi'ee isinii dhufeetiin jira. Obboleewwan kiyya har'a aappii ajaa'ibaa akka ajaa'ibatti zeenii firii isinii daladduun isinii qabadhee dhufe. Obboleewwan kiyya warroonni jalatti argamtan sheerii, sabskiraayibii, laayikii naaf gochuu hin dagatina. Warroonni jadiida dhuftan sabskiraayib godhuu hin dagatina jechuudha. Obboleewwan kiyya billaa alaykum yuutuubiin kiyya baatii lamaaf deema haga ammaadha ol hin deemne. Obboleewwan kiyya warroonni agartan hundi keessan bira hin darbina. Sheer naa gochuudhaan laayikii naa gochuudhaan bira hin darbinaan isin jaa. Obboleewwan kiyya aappiin irra isin agarsiisu kun isa kana jechuudha. Aappiin kun aappii diimtuu ashangulliitii takka kan duraanii takka wal fakkaata jechuudha. Obboleewwan kiyya aappiin kun hin argamu jechuudha. Pileestoora keessa hin jiru. Ayyaa obboleewwan kiyya aappii kana isa argatuudhaaf isa akka argattan telegiraama kiyya liinkii isaadhaa yuutuubii jala illee isiniif hin kaha. Telegiraama kiyya yoo seentan ni argattan jechuudha. Telegiraama haa seennu. Telegiraama yeroo seenne kiyya isa kana jechuudha. Liinkii isiniif hin kaha. Obboleewwan kiyya liinkiin isa kana jechuudha. Ni agartan jeetii yaada. Isa kanarra gachuu qaaftan. Liinkii irra gachuu qaaftanii ni eeggattanii akka bakka isin shabakaa keessanirra isiniif ni godha jechuudha. Saniin booda haga inni bakka kanatti lakkaa'e isiniif fixuu ni eeggattanii jechuudha. Haga inni mallattoo daayiloodiidha isiniif fidu asitti lakkaa'u jira akkuma argaa jirtan. Kunoo asitti naaf fidee jira jechuudha. Asirra ni cuqaafna. Ni eeggattanii jechuudha. Obsaan eeggatan hayyee obboleewwan kiyya ammallee maal gootan bakka tana jechuudha. Daayilood bakka jettu mallattoo daayiloodii barreeffamaan jiru jechuudha. Bakka qalamaan isin agarsiise ni agartan jeetii yaada. Bakka tana ni cuqaaftan. Saniin booda obboleewwan kiyya yeroo inni isinii fide asii jalatti ni agartan mallattoo daayiloodii kan jiru jechuudha. Anama buufadhee waan hin qabuuf lammeessaa buusuun nan barbaachisu jechuudha. Ni agartan jeetii yaada. Bakka kana jechuudha. Daayiloodii bakka jiru kana tuuxanii buufattan. Hayyee obboleewwan kiyya buufadhee waan hin jiruuf nin dhaqee seena. Obboleewwan kiyya aappiin isa kana jechuudha. An amma isa naa dalagutti jira. Akkuma asirratti argaa jirtan kana isatu naa dalagutti jira jechuudha. Ni agartan jeetiin abdii qaba. Bakka hedduutti lakkaa'u jira ni agartanii. Akkuma asirratti argaa jirtan kana. Hayyee obboleewwan kiyya aappii kana irraa hin cufa jechuudha. Isin wanni isin dhibu hin jiru jechuudha. Shabakaa yeroo duraadhaaf qabaatuu qofatu isin rakkisa. Saniin booda abdeetii godhuudhaaf bakka kana ni dhuftan jechuudha. Bakkaan qalamii isiniin agarsiisu jiru kana jechuudha. Bakka tana ni dhuftanii isinirra gachuu qabtan. Saniin booda maal gootanii bakka kana ni dhuftan jechuudha. Isii tanarra ni dhuftan. Isii tanarra dhuftaniiti abdeetii godhattan obboleewwan kiyya. An amma abdeetii naa ta'ee waan jiruuf rakkoon qabu jechuudha. Hayyee saniin booda zeenii bakka irratti isin dalasiifattan hunda isinii fide jechuudha. Zeenii ji moobaayilii ji waa hedduutu jira jechuudha as keessa. Saniin booda yeroo asitti dhuftan olirra harkiftan jechuudha. Isin zeenii warra barbaaddan jechuudha. Saniin booda kunooti zeeniin akkuma asirratti argaa jirtan kana. Akkuma asirratti argatan asirra jira jechuudha. Moobaayiliinis ni jira kan 39 jawwiin firiidha. Obboleewwan kiyya saniin booda isin amma zeenii waan barbaaduuf jirruuf jechuudha. An amma zeenii kiyyarraan kaadhee biraa baha jechuudha. Hayyee obboleewwan kiyya argutti jirtan jeetiin abdii qaba. Mee dalasiifnee halaallu. Ni eeggattanii. Dhiifama obboleewwan kiyya zeenii kan isaadhaa filadha natti fakkaanne zeeniitiin filadhee itti deebi'a. Hayyee obboleewwan kiyya zeenii ismaan isin agarsiisa irratti daladdii akka ajaa'ibaa kanatti daladdii arguu jirtan na fakkaata obboleewwan kiyya. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti dalaguu jirti. Ni agartan jeetii yaada jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii akka ajaa'ibatti daladdi jechuudha aappiin. Gadi buufadhaati itti fayyadamaa obboleewwan kiyya sabskiraayibii laayikii naaf gochuu hin dagatina. Warroonni tiktooka jala jirtanis hundi keessan
viidiyoo agartanii osoo biraa bu'uun taane profaayilii yuutuubii isinii kaayatiin jira tiktooka jala waan ta'eef achiin seentanii sabskraayibii laayikii naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa hayyee obboleewwan kiyyaa mee yuutuuba seennee dalaguu fi dalaguu dhabuu siidha walumaan haa laallu yuutuuba seennee walumaan haa laallu akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin inillee hin dhibootu jechuudha obboleewwan kiyya garuu obboleewwan kiyya irra hedduu namadha akka waan osoo isin hin dalanne isin barsiisuu tokko waan isin hin dalanne tokko isin barsiisuu nama fakkaata nama hedduu jechuudhaan beeka kanaaf obboleewwan kiyya aappii wallaahi ani waan anaaf hin dalagin agartee maa guyyaa 3 guyyaa 4 isin hin faayenne anaaf faayidaadha jechuudha isin irraa faayidamuuni akkanaan isin hin barsiisu jechuudha waan hin taane kanaafuu itti faayadamaan isiniin jaa aappiin akka ajaa'ibatti isinii daladdi feesbuuka fi barbaaddanis bu'ama barbaadan jechuudha liivii tiktook illee akka ajaa'ibatti isin geessiti jechuudha akkasitti obboleewwan kiyya sabskraayibii laayikii foolollee naaf gochuu hin dagatina assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu